Ogeeyyii aartii fi hojiiwwan aartii afaan Oromootiin qophaa'an dorgomsiisee beekamtii fi badhaasa kennuun kan beekamu Odaa Awaards sagantaa badhaasaa bara 2015 muddee 18 akka gaggeeffamu qopheessitoonni badhaasichaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisanii jiru. Odaa Awaards maltiimiidiyaa Bashaatuu Tolamaariyaam Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa waliin ta'uun waggoota 5 darbaniif ogeessota aartii afaan Oromoo dorgomsiisee badhaasaa fi beekamtii kennuun aartii afaan Oromoo guddisuu keessatti gahee mataa isaa bahaa ture jechuun bara kanas aartii afaan Oromoo damee sadiin qooduun akka dorgomsiisu ibse. Kunis damee muuziqaa, fiilmii fi kitaabota afaan Oromoon barreeffaman fulbaana 1 bara 2014 hanga qaammee 5 bara 2014 maxxanfaman yookaan uummata bira gahan akka dorgomsiisu ibse. Waggoota jaan kana keessa akkaataatti hojjetamaa ture yeroo garagaraa ibsamaallee ture qaamaanis miidiyaaleenis kan hordofaatii turtanii badhaasni Odaa keessumaa damee aartii afaan Oromootiin badhaasa isa guddaadha. Badhaasni kun bifa kanaan dameewwan aartii garagaraa dorgomtoota hedduu hirmaachisuudhaan isa guddaadha jechuu dandeenya. Kan bara kanaa gaafa muddee 18 paarkii Michoomaatti sirni kun kan taasifamu waaree booda sa'aatii 9 eegaleeti. Dameen dorgommii kanaa damee muuziqaatiin, damee fiilmii akkasuma kitaabaan kan jirudha. Akaakuuwwan badhaasaa Odaa kan marsaa jaafaa damee muuziqaatiin isinitti himuudhaa fi istuudiyoo filatamaa kan bara 2014, sirba qeenxee filatamaa kan bara 2014, weellistuu yookaan weellisaa haaraa cimtuu kan bara 2014, viidiyoo kiliippiidhaan, sirba garee yookaan cimdiidhaan, sirba ammayyaatiin, artistii dhageettii qabu, fiilmii filatamaa, taatoo fiilmii kan dhiiraa kan dubartii, daayirektara cimaa, sinemaatoogiraafii, barreeffama fiilmii. Isaan kanaanii kitaaba keessaa immoo kitaaba asoosamaa fi walalootu jira. Ibsa kana irratti kaayyoon badhaasa Odaa hojiiwwan aartii afaan Oromootiin hojjetaman carraa walqixa argatanii biyyattiif waltajjii addunyaa irratti dorgomaa akka ta'an jajjabeessuu akkasumas guddina aartii biyyattii keessatti gumaacha taasisuudha kan jedhame yoo ta'u waggoota 5 darban keessatti hojiiwwan isaanii 300 ol ta'aniif waraqaa ragaa beekamtii fi waancaa badhaafamaniiru jedhame. Badhaasa Odaa bara kanaa immoo kan adda godhu badhaasa bara baraan qophaa'u kana irratti namoota guddina aartii irratti gumaacha guddaa godhaniif maqaa isaaniitiin kan moggaafamu ta'uu isaa ibsame. Akkaataa kana dura deemnee irra xiqqoo wanti adda isa taasisu marsaadhaan kanaan booda namoota aartii keessatti gumaacha guddaa qaban maqaa isaaniitiin otoo moggaafame barri sun fakkeenyaaf kan bara kanaa jechuudha kan marsaa jaaffaa artistii baay'ee beekamaa keessumaa bara sirboonni aartiin keenya kanatti dagaagee ol bahee hin mul'anne keessatti warra guca qabsiisan keessaa artistii Abbabaa Tasammaa isaan tokkodha. Maqaa isaaniitiin bara kana moggaafamee otoo seenaan isaan hojjetan yookaan immoo cichi isaan aartii keessatti agarsiisan kun otoo ol ka'ee mul'ate kan jedhu maqaa isaaniitiin badhaasni Odaa kan marsaa jaaffaa kun akka waamamu otoo ta'e kan kun murtaa'eera jechuudha. Adeemsa dorgommii fi haala qabxii itti kennamu ilaalchisees qopheessitoonni badhaasa kanaa akka ibsanitti dorgommichi kan hordofamu ogeessota gama aartiitiin muuxannoo bal'aa qaban ogeeyyii qorannoo aartii gaggeessuu fi dhaabbilee barnootaa olaanoo keessatti barsiisaniin kan hordofamu ta'uu ta'a jedhame. Dorgommii kanas hawaasni karaa ergaa gabaabatiin 8222 deeggaruu akka danda'us ibsame. Ogeeyyonni keenya damee kanaan kan barsiisan ogummaa kana kan isaan hojjetaatii turan baay'ee muuxannoo kan qaban madaallii kennu ulaagaa ifa ta'etu jira. Ulaagaa sanaan harka 70 keessaa qabxiin hin kennama. Harka 30 keessaa immoo karaa SMS yookaan ergaa gabaabaa karaa faanaatiin bifa sanaan kan walitti qabame harka 100 keessaa ulaagaa ifa ta'eeni. Haga ammaatti hojiiwwan hojjetaman qulqullinaa fi keessuma haala loogii tokko malee kan hojjetamaa jiran kun badhaasa Odaa kan adda isa taasisuudha.